Tokkotu biyya Iswiidinitti biyya Iswiidinii beektanii biyya sanitti ni islaamoye namtichi guyyuma boruu idaa islaamoye guyyaa boruu idaa Arafaa inni har'a islaamoye yeroo kana guyyaa Arafaa gaa udhiyyaa jiraami udhiyyaa qalantanaa jira bar gurbaan biyya faranjiitti foon gaa kanatti namni manattuu gachiibsee mana qalee maal wayii jira foon dhaqaniituma supermarkeet Arafaa bitatanii bar kiilumaan kana na fakkaata akkasumaami Sacuudiyuun jiru biyya taanii miti jechuudha kanaaf takkaa ciibsee qalee hin beeku namtichi kun takkaa ciibsee qalee hin beeku garuu qalee islaamoye foon qalamuu qaba afwan loon qalamuu qaba yookaan re'een jaanii itti himanii jiran akka itti qalu garuu isaaf hin himne gurbaa kan ilmi irruu kannaniif jechuudha ilmi guutuu kanneen yeroo kana gurbaan hoolaa kanuma haadaan hidhamee jiru bakkuma inni dhaabbatutti ablee yeroo ofuu eegaleeti hoolaan lubbuu isaa baasuuf haada kana muree mana keessa fiiguu eegale hoolaa kana inni madeessee jira egaa buta ka yeroo ofee jiran isin jeemi madeessee jira garuu lubbuu keessaan baaf yeroo kana hoolaan mana keessa fiigee qabu dadhabee hulaatti cufeetuma ablee kana qabatee masjiida dhaqeeti dhaqee ummata masjiidaatiin yaa ummata keenya jeen ablee qabateeti isin keessa islaamni ni jira jeen ummanni maal sehe akka waan nama wahii tokko ala kana qalee nama islaamaa nutillee nu qaluu deemaa itti fakkaate ummata inni garuu nama islaamaa ka hukmii udhiyyaa beeku kanaa qaluu saniin barbaadaa jeeti gaafiin isaa yogaan seefi qabe islaamni sin keessa ni jira ogaa jaw masjidni guutuu maal jaan nu keessa islaamni jiru jaane yale nu keessa islaamni jiru jaane yeroo kana aboo rabbii jaa nama tokko illee islaaman qabdanii jeen jannaan kunoo imaamticha nu salaachisu santu islaama jaan jannaan imaamni rifate gara galeetiti hay maa kijibdan anamma islaamaa jee namni rakaa afur yoo nama salaachise islaama jaamaa jee an islaamaa miti jee imaama jaa siigale